Yuutuubii irratti monetaayizeeshinii argachuuf qophii yeroo jirtu seerri yuutuubii yeroo ammaa kanatti jijjiiramee waan jiruudhaa fi bara 2027tti seera haaraa yuutuubiin baasuusaa quba qabdu. Yoon beektan ta'e guutuusaa Digital Skill Academy irratti hojjetamaa waan jiruudhaaf hanga dhumaatti akka dhaggeeffattan isiniin jenna. Bara 2027tti yuutuubii irraa galii argachuu yoo barbaaddan dursitanii utuu bara kanatti hin seeniin maal gochuu akka qabdan wanti kanaan dura jiru maal akka ta'ee fi bara 2027tti immoo maaltu jijjiiramuuf jira kan jedhu yuutuubii poolisii haaraa inni baase kana wajjiniin ilaallaa jechuudha. Baga nagaan gara Digital Skill Academy'tti nagaan dhuftanii hanga dhumaatti akka nu hordoftan isiniin jenna. Kanaafuu seerri haaraan yuutuubiin guyyaa 2 dura baase kun maal jedhaa? Namni yuutuubii irratti galii argachuufis haa ta'uu namni hojjetu tokko seera yuutuubii kana beekuu waan qabuudhaaf jecha wanti haaraan maaltu jira kan jedhu isiniin gahuudhaaf amma yeroo kanatti kan isinitti dubbachaa jiru. Kanaafuu viidiyoo kana hanga dhumaatti ilaalaa, laayik, sheerii fi sabiskiraayibii gochuun immoo hin dagatinaa. Seerri yuutuubii maal jechuudha akkuma jedhu yoo ilaalu barbaachise yuutuubiin akkuma beekamu seera mataa isaatii qaba. Teelegiraamiin, tiiktookiin seera mataa isaatii ni qabaatu. Seera mataa isaanii kana irratti immoo amma jijjiirraa taasisuudhaaf bara haaraa fuuldura jiru irratti yuutuubiin jijjiirraa taasisuuf poolisii haaraa gad buusanii qabaa jechuudha. Kanaafuu feebruaarii 1 irraa kaasee seera haaraa sana hojiirra oolcha. Seerri haaraan kun maalidha kan jennu yoo ta'e, seerri haaraan kun kanaan duratti akkuma beekamu yuutuubiin sabiskiraayiberii 1,000 fi waachaawarii yookaan waachitaayimii 4,000 yoo qabaattan monetaayizeeshinii gochuu dandeessu. Kaffaltii isiniif eegaluu ni danda'a jechuudha. Hanga ammaatti wanti beekaman. Seerri kun yeroo ammaa kanatti garuu bara itti aanu kanarraa kaasee feebruaarii 1 irraa kaasee akka jijjiiramu dhaabbanni yuutuubii beeksiseetu jira jechuudha. Kanaafuu namoonni yuutuubii hojjechaa jirtan sabiskiraayiberii 1,000 gadi qabdan, waachaawarii 4,000 gadi qabdan, walumaa galatti namni yuutuubiinsaa monetaayizeesd hin taane yeroon kun utuu hin gahin wanta inni gochuu qabu keessaa ispiidiidhaan yookaan ariitiidhaan hojii isaa hojjetee baay'ee cimee hojjetee sabiskiraayiberii 1,000 fi waachaawarii 4,000 galuu akka qabudha jechuudha. Garuu feebruaarii 1 booddee wanti jiru yoo jiraate waachaawarii 4,000 hin guunne yoo ta'e, sabiskiraayiberii 1,000 hin guunne yoo ta'e, sabiskiraayiberiin akkuma jirutti 1,000dha. Wachaawariin garuu dirqama 8,000ttidha kan inni jijjiire. Seerri yuutuubii haaraan ba'ellee kanaadha jechuudha. Wachaawariin kanaan dura 4,000 monetaayizeeshiniin godhamuu danda'u amma gara 8,000ttidha jechuudha. Monetaayizeeshin jechuun kun chaanaliin keenya yuutuubii jechuudha. Chaanaliin keenya yuutuubii gara paartiner piroogiraamii keessatti galchuudhaan ulaagaa barbaachise erga guutee booda karaa yuutuubii irraa ittiin galii argachuun danda'amu jechuudha. Monetaayizeeshiniin. Kanaafuu galii argachuun akka danda'amutti ulaagaan barbaachisu wanta guutamu keessaa immoo ulaagaan ni jalqabaa sabiskiraayiberii 1,000dha. Sabiskiraayiberii 1,000 qabaachuudha. Inni lammaffaan immoo dirqamatti waachaawarii 4,000 qabaachuudha. Wachaawariin 4,000 kun hanga 2,026 qofattidha. 2,027 yoo kan galu yoo ta'e, wachaawariin keenya 4,000 gadi yoo ta'e, dirqama wachaawariin keenya gara 8,000tti guddisuun dirqamaadha jechuudha. Sabiskiraayiberiin 1,000 fi wachaawariin 4,000 kun dirqama yuutuubiin akkamiidha kan inni barbaadu waggaa tokko keessatti namni akka kana guutuu akka qabudha. Inni kan biraallee viyuu irratti kanaan dura viyuu
miiliyoona 1 kaffaltii eegalchiisuun ni danda'ama. Amma garuu miiliyoona 10 kaffaltii eegalchiisuun ni danda'ama. Amma garuu viyuu gara miiliyoona 20ttidha Feebruaarii 1 booddee jechuudha. Namni tokko viyuu 20,000 miiliyoona 20 yoo qabaate sanaa olitti monitaayiz yookaan ulaagaa monitaayizeeshiniidhaaf barbaadu guuteera jedhama. Kanaafuu namoonni yuutuubii jalqabuufis yaaddanii jirtan yookaan immoo jalqabdanii sabiskiraayibarii muraasaa fi wachaaworii muraasa qabdan gara sanatti guddisuudhaaf baay'ee saffisaan hojjechuu qulqullinaan hojjechuun dirqama isinirraa eegamudha jechuudha. Saffisaan qulqullinaan hojjechuun isinirraa eegama. Inni kan biraan namoonni tokko tokko wantoonni dogoggoraa yuutuubii irratti utuu beeknus ta'e utuu hin beekin fayyadamnu ni jiraata. Yuutuubiin wanta tokko raawwatee hin barbaadu. Innis maalidhaa? Sagaleedhaa fi viidiyoo, suuraa, footoos haa ta'uu, waraabbii viidiyoos haa ta'uu wal fakkaataa yeroo garagaraatti irra deddeebi'anii yoo kan gad lakkisan ta'e yuutuubiin raawwatee waan sana monitaayizeeshin gochuudhaaf hin eeyyamu, hin fudhatu jechuudha. Kanaafuu maal gochuu qabnaa? Yeroo wantoota garagaraa irra deebinee fayyadamnu sagalee naachuraalii sagalee garagaraa fayyadamuu qabna. Fakkeenyaaf kontentii namni tokko yuutuubii viidiyoo irratti hojjete yoo kan hojjennu taane kontentii namni sun fudhate sagalee nama sanaa wajjin viidiyoo nama sanaa wajjin irra deebinee yuutuubii keenya irratti gadhiisna taanaan yuutuubii keenyaaf balaa guddaadha. Sababa kanaatiin maal gochuu qabna? Ibsuma namni sun ibsee sagalee ofii keenyaa fayyadamnee viidiyoo ofii keenyaa fayyadamnee yookaan suura ofii keenyaa fayyadamnee wanta sana ibsuu qabna, diffaayin gochuu qabnarraa kan hafe kan abbaa sanaa kallattiidhaan fudhannee eeyyama isaa malee kallattiin fudhannee dabarsuu hin qabnu. Kun yuutuubii irratti wanta yuutuubii keenya xiqqeessu keessaa isa tokkodha jechuudha. Kanaafuu dogoggorri akkasii taasifamuu hin qabu. Yuutuubii irratti kireetiif ta'uun dirqamaadha. Wanta haaraa kan ofii ta'e wanta adda ta'edha jechuudha kan barbaadamu. Inni kan biraan kontentiin AI akka waan yuutuubiin sanarratti kaffaltii hin kaffalleetti illee yaadni akkasiillee ni jira. Kunillee yuutuubiin kanarratti wanti dubbate hin qabu. AI tambineelii haa ta'uu, viidiyoo haa ta'uu, iskiriiptii haa ta'uu wanta fedhe AIdhaan hojjetanii gara hojii ofiitti fiduun ni danda'ama. Kanaafuu kunillee akka yakka hin taanetti beekamuudha qaba. Kanaafuu AI'n karaa salphaa ta'een keessumaa yeroo ammaa kana teekinooloojii ammaa kana keessatti wanta qooda guddaa qabu waan ta'eedhaaf sunillee yuutuubiin sanarratti dhiibbaa biraa akka hin qabaannedha. Kanaaf maatii koo yuutuubii irratti akka milkaa'u yoo barbaaddan guutummaa kana akka ilaaltan laayik, sheerii, sabskiraayibii akka gootan isiniin jedha. Ani Digital Skill Academy irraati. Viidiyoo biraatii yeroo biraa hanga wal arginutti galatoomaa isiniin jedha. Nagaadhaan tura.